Tole botaayee gaaf deebiin wajjin gochuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif galatoomaayi. Yeroo jijjiiramaa sana abdiin uummata Oromoo maal fakkaata ture? Abdiin namoota hedduu akkam ture? Akkamitti madaaltu sin waan yeroo san ture? Achi haa jalqabnu. Gaafa jijjiiramaa suni haalli uummanni keenya keessa ture kaatis beektu gammachuu guddaadha. Kan namni abdachaa ture gidiraa silaa nama bara 150 keessa turame hundumtuu hin hiikkataa, dimokiraasiin hin dhufaa. Gaafiin uummanni kaasaa ture kaafaanii wal qabatu, diinagdee wal qabatu, dhimmoota jajjaboo gaafa sani lakkaa'amee ka'aa ture sun hin deebi'aa. Uummanni keenya nagaa hin argataa, bilisummaadhaan bahee galaa, hin ijaaramaa, hin hojjetaa, badhaadhinatti bahaa. Poolitikaan keenyas hin qaroomaa, gasiin duraanuu aadaa keenya gadaa qabnaa. Poolitikaadhaaf jennee wal ajjeesuun hin dhaabbataa. Filannoon dimokiraasiin kan dhugaa hin dhalataa. Kan achitti Oromoo waliin dubbatee dubbii fixata malee sabaaf sablammii wajjinis obbolummaadhaan jiraata malee rakkoon hin jiraatu. Bakka darbee bari rakkoo dhumee ka jedhu abdiin akkasii ture jira. Warri alaa gales jira. Warri keessa hidhaadhaa ba'es jira. Innaa gammachuun tures baay'ee guddaadha. Gaafa san jalqaba irratti dirreen siyaasaatis banameera. Namni akka fedhe dubbachaa, akka fedhetti socho'aa. Wanni sun turee jira. Hamileen namaa guddaa ture. So abdiin gaafas ture baay'ee guddaadha kaatuu beektu jechuudha. Keessumattuu waggoota afran darban kana Oromiyaa keessatti dararaan sarbamni mirga namoomaa lammiilee irra gahu heddummaatee jira. Bakka hedduudhaan namooti rakkoo keessa akka galan himamaa. Kanaaf ka'umsi maali jettu? Rakkoo ga'e kanaafoo eenyutu itti gaafatama? Baay'ee dubbii ijoon as jira. Maddi rakkoo kanaa siyaasaan mooraan siyaasaa Oromoo diigamuudha. Gaafa duraa erga tokko qabsoofne gola adda addaa keessa ture. Namni aktiivistummaan hirmaate jira. Kan jaarmadhaan hirmaate jira. Bakka adda addaa irraa namni qabsoo kana godhee sabaaf sablammii wajjinis keessattuu dargaggoota naannoo Amaaraa fa'aa wajjinis jettoo fa'aa wajjinis qeerroon wal dubbisee qabsoon godhe suni gaafas akkasitti ture. Garuu maalinni garamitti akkamitti deemna kan jedhu suni dursamee karoorri hin kaa'amne. Opiniyoon qabsaa'ota gola adda addaa keessa jiraniif yaamicha godhee ture. Marii guyyaa 10 Adaamatti godheen bara 2010 gara jalqabaarra yaamichi guddaan godhamee dimokiraasiidhaan waliin hojjennaa jedhu ture jira. Garuu maaltu ta'e ergasii jijjiiramni gaafa dhufeen booda namni gara dubbii aangoo, gara dubbii faayidaa waan akkasiitti deemuu dhufee wal harcaasutu dhufee bitaa mirga harkisuu dhufee kabiraa hafee dhaabuma opiniyoo keessatti erga ODP'n ijaarame illee ODP keessatti walii wajjin mari'atanii ajandaa tokko irratti walii galanii waliin hojjechuun hin dhabame. Gara keenyaan marii nu barbaachisaa, koorii nu barbaachisaa. Qabsoon kun karaa qabate malee fullaanee ganaadhaa bakki deemu. Teessoo keenyattis mari'achuu qabnaa, rakkoo eeggachuu qabnaa kan jedhu yeroo baay'ee kaafne. Paartii mormituu uummata keenya irraa ta'anis dhimmoota sabaa, dhimmoota waloo irratti walii wajjin dubbachuun, quba wal qabaachuun hin barbaachisaa. Hayyoota hirmaachisuun hin barbaachisaa. Koorii nu barbaachisaa. Siyaasaan kunii akkasumatti harka tokko lamaan murna tokkoon waan deemuu miti kan jedhu yeroo baay'ee kaafne. Garuu mariin hin sodaatama. Siyaasaan Oromoo itituurraa gara faca'uutitti deeme. Siyaasaan suni mooraan siyaasaa gaafa inni akkasitti jeeqame. Warri gaafa san qabsoo gochaa tures waliin dubbifne. Warri qabsoo irratti wareegama baase. Sanirraa ka'ee murni qabsoo uummataa kana faayidaa dhuunfatiif oolchuu barbaadu bitaa mirgaan hundumaa waliin ta'ee giddu galeessa to'ate jechuudha waan kana. Achirraa ka'ee yaa'u gaafa duraa
akkan duratti siin jedhe qabsoon Oromoo karaa nagaa qabsoo karaa nagaatiin injifateedha. Burjaajii sanirraa ka'ee immoo namni gara gaaraa gara bosonaa deemes ture. Qabsoon Oromoo nagaan injifatee magaala seenee gaaratti deebi'uunis rakkoo guddaa tokko uumee jira. Inni jeequmsa dhalee jeequmsi suni warra gidiraa sabaatiin nagaduu fi akka malee carraa gaarii uume. Akkasitti deemee qabsoon Oromoo duubatti deebi'ee uummanni Oromoo kan silaa waggaa 150 qabsootti wareegame caala immoo erga injifatee booda ganaa deebi'ee kisaaraa gadadootti deebi'ee jechuudha. Kanaaf itti gaafatamaan eenyu yoo naan jette namni gaafa sanii qabsoo uummata Oromoo gama adda addaatiin hoogganaa ture namuu akka isaatitti anayyuu dabalatee gaafatama qaba. Akka malutti gara malutti hin geggeessine. Gaafatamni guddaan immoo mootummaa bira jira jechuudha. Mootummaan aangoo harkaa qaba, riisoorsii harkaa qaba. Waan kana bilchinaan yaadee tarsiimoo baasee mooraan qabsoo kun akka ittitu gara dimokiraasiitti uummanni akka cehu gochuu irratti gaafatama guddaan isa bira ture. Ammoo warri mootummaa keessa ture mariin jaalanne. Fakkeenyaaf ani bara 2011 irraa kaasee keessottis marii nu barbaachisaa warra wajjin qabsaa'aa turre warra nu mormu wajjinis marii nu barbaachisaa ka jedhu yaada kaasaan ture. Fakkeenyaaf bara 2011 hayyoota darajjii gara faanfaa turaniiru, gara sun turanii jiru, gara suu tufaa Birhaane Masqal turee jira, Dr. Birhaanuun turee jira, Dr. Hasan Hussein fa'aa turanii jiranii barreeffama tokko gaafa san waajjira paartii kominikeeshinii turanii barreeffama tokko qopheessinee barreeffamni suni rakkina fuulduratti mudatuu maluu fi akkaataa rakkoo sun itti ce'amu ana keeku jechuudha. Rakkoo gurguddaa afurtu dhufuu deemaa waan saniif gamanaa yoo hojjenne malee boruu keessa ba'uu dandeenyu hin jedhu akeekaa garuu rakkoon tokkoffaan jeeqama nageenyaa dhufuu danda'a. Jijjiirama kana faalleessuu humni barbaadu baay'ee jira. Nummoo ijaarama akkasii hin qabnu. Kanaafuu gamanuma itti aannee humna bakka jiru keessaa nama fuunee change agentii nagaa kana sirriitti hoogganu bakka cabretti dafee fayyisu tolchuu barbaachisaa kan jedhu ture. Lammaffaan jeeqamni diinagdee dhufuu danda'a kan jedhu jijjiirama faalleessuu barbaadu ikonomik sabooteej godhanii jireenya qaalessanii carraa hojii dhiphisanii rakkoo jijjiirama kanarra fiduu hin danda'u. Kunis gurmuun jijjiirama kana utubuu kan diinagdee qofarratti hojjetu kunis baay'inni ramadamee fi ijaaramuu qaba kan jedhu ture. Sadaffaan kufaatiin bulchiinsaa dhufuu danda'a. Wanni kufaatiin bulchiinsaa dhufuuf amalli kanaan dura barame keessaan bahamne dimokiraatawaa miti bulchiinsi kanaan dura ture. Wanni kuni haaromsamuu barbaadaa. Gahumsaan namni ramadamaan turre dandeettiin abdee ta'uu qabaa. Yoo kana ta'uu baattee hanni kan dur caalaa hammaachuu danda'a. Uummanni mootummaa amma jaalatu kana boru jibbuu danda'a. Kanaaf kanas humni murni gurmuun jabaan xiinxalee yeroodhaan furmaata kennaa deemu ani bulchiinsa jabeessu an bakka kufetti bakka jabeetti fayyisu jiraachuu qaba kan jedhu ture. Afuraffaan kufaatii dippiloomaasiiti. Dippiloomaasii kana keessas noo haawosaatuun qabu warri jijjiirama kana hoogganuu warri waan kana harkaa qabaachaa ture warra kaanii warra waan kanaan faallati. Kanaaf kanas bakka kamirraayyuu naannoo kamirraayyuu nama muuxannoo dippiloomaasii qabu namoota biyya jaalatan namoota ga'umsa qaban caasaan jiru akkuma jiru ta'e maddiitti caba dippiloomaasii ilaalee akkamaa fayyisaa akka deemu ijaaramuu qaba kan jedhu ture.
waan kana waraqata kenninee fi turree waraqanni kun cal jedhamnaan koree giddu galeessaa ODP irratti hanqaasee jira. Nama 54 ture gaafasi. Gaafa sanii hankana kaasnaanii hayyoon akkana jedhan jennaan kuni diyaaspooraan yaada maraattee akkana taati waan kana jalan deebinaa suni akkuma waan beekanii of se'uu isaan homaan beekanii waan isaan jedhan hin dhaga'inaayi ka jedhu muummichi dubbatan jechuudha. 2011 yekkaatit waan akkanaa keessa. Waan isin ta'uu mala jettanii shakkitanii yeroo sana eertan kana waan hayyoonni kaasan kana keessaa wanni lafarratti mul'ate maali? Afran isaatu ta'eedha. Afran rakkoo dheedame kun hundumtu yaadni sun waan didameef furmaanni gaafasa keekame sun waan fudhatamuu dhabeef tarkaanfiin sun waan hin godhaminiif takkittiin isaa kanaaf hin jiru jeeqame nageenyaa dhufee jira. Uummata keenya ganna shaniif jaarsaa jaartii nyaachaa ture, dubartiif daa'ima nyaachaa ture. Hooggansa keenya hooggansuma paartii badhaadhinaa, miseensota paartii badhaadhinaa lakkoofsi hin beekamne nyaachaa ture. Kisaaraan nageenyaa Tigraay wajjin waliin buunee naannoo Amaaraa keessaa nama jiru kana hin argitaa. Kisaaraan biyya kana kisaaraa namoomaa lubbuu namaatiin kaffalchiise, qabeenya biyyaatiin kaffalchiise. Waraanni Tigraay kophaa isaatiin $28 billion kan nyaate. So waan kana oolchuun hin danda'amu ture odoo yaadni sun fudhatamee jiraate. Hin didamee kisaaraan kun achii dhufe. Kisaaraan bulchiinsaa yoo laaltu bulchiinsi amma yoo laalte hanni duraanii sarara diimaa jenne amma afaa diimaa ta'ee jira jedhaniiru muummichi ministeeratu yoo laalte. Hanni kan dur hammaata jennee lafti saamame jennee maal jenne ol amma hanni lafa qabatee seera qabeessa ta'ee waan ati himuunuu dubbachuunuu sitti ulfaatu lafatti argitaa. Bulchiinsi cabee cabiinsa bulchiinsaa jira jechuudha. Cabiinsa diinagdee waan atu argitu kana hojii dhabdummaan samii ga'ee jira. Qaalessi jireenyaa akka tamma argitu kana ikoonomiidhaan guddanne numa jedhama. Garuu immoo hojjetaan mootummaa ka damoon isaa 5,000 ka kiraa manaa 6,000 kaffalu jira jechuudha. Damoon isaa kiraa manaatiif qofa keessan ga'e. Ka bo'aa ooluu, ka cabbe, ka huqqate guyyaa lamatti gaafa tokko nyaata hojjetaa mootummaa ka kaleessa warra gargaaru anarra warri gargaaru baay'eedha jechuudha. Ikoonomiin diinagdeen akka malee cabee jira jechuudha. Kana soofnee dhoksine malee. Dippiloomaasiidhaan wal qabateetis dhimmi Itoophiyaa waggaa tokko keessatti yeroo 12 yoo inni itti dhiyaate agwaa keessaan baanee baankiin addunyaa IMF'n gargaarsa nu kennu hundumaan dhaabee nutti tuulame jechuudha. So cabiinsi afran hin dhufa jedhame sun tokkichuun hafne jechuudha. Kana bira darbine waan silaa hubatame gaariidha uummanni akka beeku jedhee yaadu hambisaa jira. Bara 2012 gaafa ODP diignee badhaadhina ta'uuf deemnu Adaamatti koreen jedhu galeessaa madda walaabutitti wal geenye bakka muummichi jirutti rakkoo jijjiirama kanaa wajjin wal qabatee deemu 4 kaasanii dabale. Tokkoffaa jijjiirama kanatti abbaan goonee abbaa jijjiirama kanaa eenyu kan jedhu kana sirriitti ifa goonee warri jijjiirama kana keessatti gatii baaseef beekamtii galata galchuun hin barbaachisaa. Yoo kana godhuu baannee jijjiiramni kun abbaa dhabaa burjaajii dhala. Jedheetti mee ture. Wanni kuni tokko jijjiiramni waan asuma ol ka'ee miti. Qabsooni kan bara waaqoo guutuu faadhaa, bara Olomoo Qilxuu faadhaa, kan bara Hayilee Fidaa faadhaa, kan bara Taaddasaa Birruu faadhaa achi jalqabee dhufe. Gaafa immoo jijjiiramni dhufu qeerroof qarree nama 5,000tu wareegama baase lubbuu. Kan dugdaa cabee kamiilaa cite ka ijaabate immoo lakkoofteetti hin baatu baay'eedha.
warra waan kana keessatti gatii baase kana warra cabe kana haga dandeenyuun beenyaallee akaffallu. Haadha ilma dhabdeef beekamtii haa kenninu. Abbaa niitii dhirsa dhabdeef waan kanarratti beekamtii haa kenninu. Haga dandeenya gargaarsa haa goonu. Ilmi kiyya baga wareegame haa jedhu. Intalli kiyya baga gatii baafte haa jedhu. Baga harka kiyya dhabe haa jedhu. Namni achi keessatti miidhamee jara kanaaf beekamtii haa kenninu. Horii ramannee baay'ata ramannee waan ittiin dhaabbatan waan ittiin ijaaraman haa goonu. Kana hoo godhuu baannee jijjiiramni kunii warruma isa qabsa'ee isa fide kanaanii boru mormamuu malaa ka jedhu kaaseen ture. Gaafa sanii nama 54 keessa gara nama 50 ture. Koree giddu galeessaa ODP. Yaa qabxii lammaffaanii qalbii dargaggeessaa kanaa gara nagayaa, gara diinagdee, gara hojii fiduu barbaachisaa. Dargaggeessi Oromoo barnoota irra hin turre, fincila irra ture, qabsoo irra ture. Leenjii adda addaa ka ga'umsa isaa itichu hin barbaachisaa. Mindset yookaan immoo jijjiirama qalbii gara nagayaa fidus hin barbaachisaa. Horii ramannee dargaggeessi kun akka inni dandeettii gabbifatu, akka inni qalbii geeddaratu, akka inni waan dubbisu afaan isaatiin argatu, bal'inaan akka argatu godhuu qabna. Dharraa hojii bal'inaan warraaqsa diinagdee gaafa jijjiirama keessaa jalqabne san jabeessinee carraa hojii bal'inaan uumuufii qabna. Yoo kana ta'uu baatee dargaggeessi kun jijjiirama ofii fide kana deebi'ee irratti luluu mala. Bu'aa jijjiiramaa kana keessaa qooda argatuu qaba. Yoo kana argatuu baatee rakkoon jijjiirama kana hin mudata boru ka jedhu kaasee ture. Sadaffaa wanni an kaase waan itti gaafatamummaa wajjin wal qabatu. Gaafa san hooggansa bakka tokkotti waa balleesse bakka biraatitti jijjiirama. Wanni kuni ta'u namni balleesse haga balleesse saniif gaafatamuutu irra jira. Itti gaafatamummaan yoo jiraachuu baate sirna ta'uu hin danda'u. Namni biraatu badiidhaaf kaka'a. Namni duraan yakka hin qabne iyyuu badiidhaaf kaka'a. Nama bakka tokkotti balleesse bakka biraatitti jijjiiruun itti gaafatamummaa hambisuun wanni kun uummata walitti nu buusa. Uummata nu jibbisiisa. Uummata nu jibbisiisuu qofa otoo hin ta'in qajeeltoo ittiin qabsoofne sanillee hin cabsa. Kanaaf itti gaafatamummaan gamgamaan godhamee qorannaan godhamee namni waa balleesse itti gaafatamuu qaba malee bakka biraa jijjiiramee muudamuu irra hin jiru. Wanni kunis boruu olee bulee sirnatti balaa ta'a ka jedhu kaaseen ture. Afuraffaan hanna. Hanni akka malee fiiga jira. Namni jaalaa soddaan wal jaaree hannatti seena jira. Hanni immoo wayyaan illee nyaatee TPLF isa nyaatee nullee nun dhiisu. Uummata keenyas immoo qabsoo inni bara meeqa qabse gatii bara inni meeqa kaffalee jijjiirama inni fide kana harka dallaalota muraasatti galchaa qabsoo isaa uummata bu'aa malee hambisaa. Deemsa keenyas hin gufachiisa. Nu kuffisuu yoo danda'a. Kanaaf hannarratti addeeffannee qabsa'uu qabna. Kana godhuu qabna. Kana godhuu baannanii hin deemnaa garuu hin fullaanuu ka jedhu kaaseen ture muummichi ministeeraan jiru. Yaadi kun sirriidha jedhanii turanii tarkaanfii garuu fudhannee achumaan dhiisa. Wanni jettan sun hunduu ta'eera amma. Wanni jenne hunduu ta'eera. Isin bakka bu'aa uummataatii taniin alammoo hangaa olaanaa federaalaati tarii haala Oromiyaa keessa jirutti deebina.
akkamitti ibsitu haala amma Oromiyaan keessa jirtu sin akka bakka bu'aa uummataa tokkootti? Haalli amma jiru waraana. Bakka baay'ee waraanni jira. Waraana keessa maaltu jiraachuu akka danda'u immoo namoonni beeka jechuudha. Namni nagaa achi keessatti hin ajjeefama. Namni achi keessatti namni nagaa hin dararama. Namni nagaa malee bahee galuu hin danda'u mirga wanni jedhanii jiru. Ammoo gamaa gamana wal ajjeesus obboleeyyanuma. Warruma kaleessa karaa nagaa wajjin qabsaa'aa turetu gartokkeen mootummaa keessa jira, gartokkeen immoo gaarii jira. Obboleeyyan kaleessa wajjin qabsoo godhee jijjiirama fidee torra immoo wal ajjeesu jira. Uummanni keenya waggaa shaniif du'aa ture haga meeqa akka du'e lakkoofsaan meeqa akka du'e illee lakkoofnee harkaan qabu jechuudha. Amma Gaazaa keessatti waraanni erga ga'ee booda waraana san keessa Israa'el nama meeqa du'ee warri Filistiin nama meeqa du'ee achi keessaa meeqa dubartii meeqatu daa'immanii an jedhu kun lakkaa'amee beekama. Dhumaatiin Oromiyaa keessatti ta'e mana hiyyeessaa meeqa gubatee lubbuu nama nagaa meeqa baddee qabeenya meeqa saamamee nama meeqatu qaama hir'atee han jedhu kana namni lakkoofsa beekisitti mun jiru jechuudha. Oromiyaa keessatti waan bara kamuu ta'ee hin beeknetu amma ta'uu jira jechuudha. Akka bakka bu'aa uummataa tokkotti baay'ee nama dhukkubsa. Kan biraa kanuma wal qabatee mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti marsaa jalqabaallee marsaa lammaffaallee tureera. Yeroo mariin kun qaamolee lamaan kana gidduutti jalqabu miira akkamii uumee ture isin akkamitti ibsitu marimti jalqabuu isaa sana? Gaafa mariin jalqabaa eegalamu sun garba gurraachatti uummata dubbiseen ture. Dhaamsi uummanni qabu gubannee jirraa rakkannee jirraa adaraa waaqaa lafaa marii kanaa akka inni milkiin xumuramu godhaa. Mariin kun dhumuu baannaan jiruun keenya duraanuu hin jiru baduuf taana. Adaraa waaqa lafaa jedhanii dhaamsi uummanni an bakka bu'e uummanni an mariisise natti hime kana. Uummanni Oromoo an biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus marii marsaa tokkoffaas marsaa lammaffaas walajjeechaan obboleeyyanii kun uummata kana akka sabaatitti hin cabsaa. Namni tokko tokko immoo wanni kuni Oromoodhaa fi bakki amma jirru balaa guddaadha. Keessaa diigamnee jirra. Alarraa immoo yakka murni hannaa kun raawwateen mootummaa Oromummaa taranyaa jedhamaa jirra. Odoo rakkina meeqa keessa jirru cubbuu yakka maqaa keenyaan dalagameen immoo obboleeyyan keenya biratti jibbamnee jirra. Adagaan as deemu baay'ee guddaadha. Balaa guddaadha. Kanaaf Oromiyaa keessatti araarri dhufee nagaan bu'uu qaba. Waadaan gaafa jijjiiramaa seename sun obbolummaadhaan tokkummaadhaan waliin hojjenna. Siyaasa ammayyaa siyaasa dimokraataa geggeessina. Aangoo karaa nagaa walitti dabarsina kan jedhame suni as deebi'ee tooratti deebi'uu qabaa, karaa qabachuu qabaa. Kun ta'uu baannaan rakkoodha. Deemsi jalqabame kuni rakkoo keenya hiikuudhaaf abdii guddaadha. Jabaachuutu irra jira, fuulla'uutu irra jira kan jedhu abdii akkasii qabaachaa ture uummanni. Anas dabalatee abduma kanan qabaachaa ture. Mariin kun marsaa lama taa'amee marsaa lamaanuu bu'aa hagas mara waliigaltee irra gaameen jiru. Mariin kun akka waliigaltee irra hin geenyee fi maaltu sababa ta'e jettu isin rakkoon isaa maali jettanii ibsitu? Waan baay'ee isaa silaa akka marii nageenyaatti namni waan kanatti qaamni waan kanatti qooda fudhachuu qabu ministeera nageenyaa ture. Akka carraa ta'ee nuyi waan kana bal'inaan maaltu ta'ee akkam ta'ee quban qabu. Haa ta'u garuu maaltu dubbii kana balleessee akkamitti jallatee eenyu abbaan rakkoo kanaa yoo naan jette akkan duratti siin jedhe an qabsoo karaa humnaa uummata keenyaa fi hin fayyada jedhee namanu. Gaafa erga
waraanni seenamee bakka hamma geenyu kana ga'amee dubbiin kun bakka hin taaniin hin baasu karaa nagaa fixannuu jedhamee erga daandiin jalqabame booda akka wanni kun gufatu ka godhe mootummaan hiriyaa mana jechuudha. Mootummaan keessa jiru kana. Sababni isaa immoo sababa lama. Tokkoffaa mootummaan an keessa jiru kun ani mataan kee jaallan keenya ka biraa wajjin rakkoo keessa irraa teenyee mari'annee furmaata goona jedhee anuu namni wajjin jiru irra deddeebiin kadhannaan mariidhaaf banaa miti manni. Marii qajeeltoo irratti hundaa'e waan rakkoo hiiku ka dhugaa irratti hundaa'e waan akkanaa kana gochuun hin barbaadamu. Nama waliin dhaanii gogowwomsaniituma darbuutu barbaadama. Tokko amala kana qabu mootummaan kiyya kun. Lammaffaa immoo namichi amma marroo gaara jiru warra waboo hogganu kun qilleensa mootummaan to'atu keessa bakka dubbiin kun haa dhumu yoo mootummaan illee na ta'e haa du'u jedhee riiskii fudhatetti gaara keessaa bahee xayyaaraan Taanzaaniyaa deema. Kun kutannoo agarsiisaa natti. Dubbiin rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kun gama feenuu haa uumamu garuu amma nagaan hiikkachuu qabaa. An jedhu kana tarkaanfii guddaa fudhatee nama namarroona. Gammachuu booyyeetiis akkasuma. Jechuun riiskii fudhatanii deemanii. Haa ta'u garuu mariin Taanzaaniyaatti eegalame jedhamee garana olola toofamuu eegale jechuudha. Shanee balleessinee jirraa, absaa jirraa ha jedhu ololli eegale. Ololli eegaluu qofa odoo hin ta'in waraanni bakka jiru hunda waan dur hin jirretu ganaa deebi'ee waraana waggaa shanitti hin dhumin yeroo marii san keessatti fixuudhaaf dhamaatiin godhame jechuudha. Kuni gama tokko kana yoo laalu ani mootummaan dubbichi akka mariidhaan dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu. Walajjecha obboleeyyanii ka duraan ta'eefis ka ergasii as ta'aa jiruufis wanni natti akeeku numa bira rakkoon jiraa jedhee nama na jechuudha. Akka qaama biyya bulchaa jirutti isin badii kana keessa hagam qulqulluudha akka hooggansa olaanaa biyya kanaa taataniif. An dura sitti mee jira gaafa dubbiin kun karaa irraa goru eenyutu itti gaafatama gaafa jettu anuu keessumin jira siin jedheera. Rakkoo ga'e kanaaf anillee irraa qulqulluudha. Maa gaturii keessatu an keessa hin jiru jechuun danda'u. Haa ta'u immoo an keessoo keenyattis waan an erga duratti sii kaasaa ture. Kufaatiin siyaasaa akkamitti nu mudachuu deema. Keessoon keenya yoo mari'annee wal keessattis mari'annee paartii mormituu Oromoo wajjinis mari'annee sabaaf sablammii wajjinuu akkaataa biyya kana itti geggeessinu irratti jennee ulii mari'annee karaa yoo qabachuu baannee hin kufnaa qabsoon uummataa bilaasha ta'aa biyyiin badaa jaranaa mari'annuu jecha keessatti bara 2011 irraa qabee lallabaan ture. Kana namni miseensa koree giddu galeessaa ODP ta'e hunduu beeka. Rakkoon kun akka hiikkatuuf waan humni kee danda'ee bakka hin danda'etti gochaan ture. Uummata keenyaafis misooma hojjechuu dandeenya. Karaa jedhuun amanee waan an godhe qaba. Gaafa immoo wanni kun karaarraa jallatu keessatti illee odoon gaaf tokko ittiin bulinnaan biran darbin qabsoo gochaan ture biyya beeka. Erga keessatti dhagahamuu dide immoo baheen dubbadhe alatti bahe. Intaane wanni kun ka jedhu akkasitti ibsee jira. Anamma bakka biyyi badetti bakka uummanni badetti bilisummaan kophaa an qabaadhu eessa jira bilisa baasuuf hin jettu. Wanni an dubbachuu jiru biyya badaa jira uummata badaa jira karaan kun nun baasu bakka erganaa gale har'aa miti kanaa gale qaata keessatti dubbachaa turre akka paartiitti naamusa barbaachisa waan ta'eef ta'uu dinnaan alatti baase. Kan biraa egaa mariin kun fashalaa'ee booda tarii mootummaan ibsa baasee ture keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa waraana marii dide kanaa fi humnaan dadhabsiisnee dirqamsiisnee gara mariititti deebisnaa ka jedhu waraanaan rakkoo kana gara furuutti kan akeeku wayii ibsa bahee ture. Tarii rakkoon kun ammallee mootummaan waraanaan furuudhaaf yaada waan qabu kan akeeku furmaatii dhufuu danda'a gama waraanaatiin. Gama waraanaan ittiin furmaanni hin jiru. Akki keessa deemnee itti dhufnellee furmaanni waraanaan hin dhufa ka jedhu han akeeku miti. Waraanni amma bakka kana ga'e kuni gaafa duraa Qeellam Wallaggaa aanaa tokko moo lamarra ture. Gaafa dura. Gaafas irraa inuma waraanni kun dubbii kana hin hiikne jechuudha. Amma immoo babal'atee godinni waraanni kun keessa hin jirre almost hin jiru. Amma sululta jira jechuudha as dhiyoo.
Angidaamitti waraanneen ittisin bakka kanarraa waraannee ittisnaa jedhamee wanni yaadamu baay'een oofu. Garanarraayis obboleeyyantu du'aa, gara sirraanis obboleeyyantu du'aa jedduutti uummata dararamaa wal mo'achuun dhibuu danda'a. Garuu immoo tokko tokko cabsee rakkoo kana asiin fixee nagaan buusa hoo jedhee wanni kun waan fagoo oofu miti. Wanni nu baasu nagaa, wanni nu baasu araara. Uummanni keenya boqotu bara baay'ee rakkatee, bara baay'ee gatii kanfalee bakka isa gahaa. Uummanni keenya boqotu ka jedhu ejjennoon ani amma qabu. Waraanaan dubbiin odoo ka dhumuuti silaa kaata dhumaan dhumne. Ammoo seenaan Itoophiyaatis kan agarsiisaa. Silaa waraanni naga buusee Itoophiyaa caalaa wal waraansa waliinii keessa ka ture beekamuun jiru. Garuu immoo ammas nagaan qabnu. Nagaatu dubbii fixa malee waraanni dubbiin fixu nagaan fidu. Kanaafuu araara barbaachisaa ka jedhu ejjennoon kiyya. Botaayee seenee waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru kana ministeera muummee argattanii tarii qaamaan wajjin haasoftanii beektu waa'ee kana? Qaamaan wajjin haasofnee beekna. Qaamaan wajjin haasofnee beekna. Tokko gaafa abbootiin gadaa karrayyuu dhummasanii argadheen ture. Wanni Oromiyaa irraa isin dhaqqabu gabaasni gabaasa sobaati. Misoomni jedhamullee kijibaan jiru. Wanni nagaa wal qabatee himamus akkasii miti. Uummanni keenya dhumuu jira. Waan bara wayyaanee hin ta'in, bara Ihaadigii waan hin ta'in maatii shanii jedhamee namni tokko namni maatii kee keessaa dhalate shaneetti qolamee fi abbaan ni hidhamaa, niitiin hidhamti, obboleessi hidhamaa hin gaafatamaa. Wanni kuni seenaa biyya kamuu keessa hin jiru. Dararaan Oromiyaa keessatti hammaatee jira. Sarbaan mirga namaa akka malee hamaa jedhee itti himee jira. Seeraan ala nama ajjeesuun jira. Toorcharii bara Ihaadigii godhamu san hagas caalaa. Fakkeenyaaf namoota abbootii gadaa karrayyuu wajjin qabaman keessaa haga nama 23 qabanii mojotti hidhanii. Odoo qaxaqqaxanuu dabaddabanii namni tokko achitti du'ee reeffi guyyaa 2 wajjin hidhame. Nama 22 wajjin reeffi. Waan kana hunda itti himee jira. Oromiyaa keessa wanni jiru rakkoodha. Wanni nagaa wal qabatu rakkoodha. Wanni mirga namoomatiin wal qabatu rakkoodha. Wanni misoomaa wal qabatu soba. Oromoon waan argee hin beekne arguu jira jedhee itti himee. Waan sirreessanii natti fakkaatee omaan goone warri gaafa san nama ajjeesee sin gaafatamne. Warri waan saniin shakkamu hanguma gaafa sarkaa qaban irraa irras jiru. Maaliif akka dhiisan ani hin beeku. Ammoo ergasii gaafa caffeetti maayikiin irra cufan sanii bariituu sanii ani waa barreessee innaan ammas gaafa sana argatanii turani. Gaafa sanis wanni deemaa jiru sirrii miti maa akkana gootinaan jennaan. Lakkii ani wanni walitti nu fide karaadha malee wanni irratti wal geenye dhimma uummata kanaati. Ani uummata kana bakka bu'een jira. Uummata bakka bu'aa uummataatii fi ammoo mirgi dubbachuu caffee irratti ukkaamamuun sirriin turre. Dimokiraasii gatii itti kanfalle, dimokiraasii itti hidhamne, dimokiraasii obboleeyyan itti hidhamne. Waan kana namni lafumaa ka'ee ol utaalee ukkaamsu jira kun sirrii miti kanaafan dubbadhe. Dimokiraasiin kanaan duras gaafa adda waa'ee rakkoodha jennee isinuu rakkoodha dimokiraasiin jiraachuu qabaa jettaniituma wajjumaan haasofnee sagantaa keenya irrattis dimokiraasii ijaarrenneetuma barreeffanne. Uummataanis nu filaa gaafa jennee dimokiraasii dhugoomsine jenneeti. Dimokiraasii uummataa goonu dhiifnee ofiifuu wal ukkaamsu jirra. Wanni kun sirrii miti ta'uu ka jedhu. Dararaan uummataa ammaatee jira, hanni ammaatee jira. Rakkoon nageenyaa ammas dhiira nyaachaa jira, dubartii nyaachaa jira. Wanni kuni yoo furmaatan argatini maal godhaa aangoo qabna inni as taa'uuni. Maaliif furmaatan argatu ka jedhu itti himee ture. Keessattuu akkaataan naannoon keenya itti hoogganamaa jiru waanuma dur godhamu waan tarsiimoo hin qabne. Waan himaammata hin qabne waan akkanumaan deemu. Wanni kuni waan biraa hafee waan amma rakkoo uummataa maal jennu kana hafee boru sirnaafuu balaadha jedhee itti himee ture. Achirrattis
waan ergasii as godhanii hin agarre dubbiin akkuma kaleessa turetti deemaa jira omtuun jijjiira. Haala amma jiruun rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiruun uummata bakka buutan dhaqxanii dubbisuu hin dandeessanii isin deemtanii qaaban kan biraa immoo maatii keessanirra isinirra rakkoon sababa nageenyaa kanaan ga'e jira. Amma waan qofa otoo hin ta'in asii Adaamaa dhaqanii galuunu warri keenya garba gurraachaatu hin beektaa waraanni ganda shanoo irra ture dhihoo asii muka xurrii irra ture soo garba gurraacha dhaqee dubbisuu hin danda'u jechuudha barsaanii. Maatii keenya irra immoo rakkoon qabatamaadhaan ga'e maalinni haati xiyyaa ooruu qabdi. Bakka sanii buqqaanee jirti jechuudha magaala jirti. Achitti ooruu siisan irraa waan silaa argachuu qabdu argataa hin jirtu. Buqqaatee baate. Qoleeyyan isii firri isii warri gosti abbaa kiyyaa gosti haadha kiyyaa namni baay'een kamanni irraa gubate baay'eedha. Gama tokkoon mootummaa wajjin jirtu jedhamee kasaamame kan midhaan itti gubate jira. Gama kaaniin immoo warra shanii deeggartu jedhamee kan ajjeefame kan dhaaname kan loon irraa qalame jira. Birri dhiyoo kan butamee abbaa butee waa qabbeedhaa birrii 500,000 birrii 1,000 kaffalee akkasitti hiikame baay'ee jira. Akka maatiitti akka qe'eetti warri keenya gaafa nani qabsoo eegalu haati xiyyaadha. Gabrummaan isin jettan kuni meerree nu silaa nagaumaan qotannaa nagaumaan gabaa dhaqannaa maali meerree jechaa turte gabrummaa gaafa nu innaa amma erga manni gubate erga loon irraa qalame erga waan adda addaa obboleeyyan isii fira isiitii irratti wanni kun ga'e bilisummaan isin barbaada deemtan silaa kanaa himii naan jette jechuudha. Bilisummaan isin barbaada kanaa soo akka maatiitti akka uummatan bakka bu'eetti akka uummata Oromiyaatti guyii jechuu dandeechaa Wallagga afranii ilaaluu dandeechaa Shawaa afran ilaaluu dandeechaa Karrayyuu addatti ilaaluu dandeechaa amma Arsii bahaa seenee jira wanni kuni Arsii dhiyaa keessattis dhiyoo kana gara Qoree bakka adda addaatitti Harargee lixaa bakka adda addaatitti gidiraan uummata keenya ragaa jiru sababa waraana kanaatiif waan ati himteef ittuu miti rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf ammoo inni nu baasu maalinni sobnee fakkeessuu odoon ta'in dhugaa dubbanne bakka itti nuti jaanne sanitti deebinee marii dhugaa goonee dhugaa walii galchinee araaramuu qofatu uummata kana baasa. Kana godhuu baannaan uummanni kun baduu fi jiraachuu hedduu jira. An jedhu kana jechuudha yaadii nama qabu. Uummanni akka uummataatti Oromoof diina ta'e biyya kana keessa hin jiru. Biyya kana keessa haga dimokiraasiin hin dhufin haga haqin dhugoomin haga bilisummaan walqixxummaan lafan qabatin sabni fayyadamaa ta'u hin jiru. Hundumtuu miidhamaadha. Hundumtuu miidhamaadha. Haala amma jiru keessatti nama miidhamaa jiru malee namni miidhaa jiru hin jiru akka uummataatti rakkoo handhuumu kaleessa san uumaa ture kanarra suumu. Duris kan uume warra kisaaraa uummataatiin fayyadamuu barbaadu kanatti uummanni dammaquu qaba. Tokkummaa keessa ofii jabeeffachuu qaba. Inni tiraafirii jalqabaati mataa jiru irratti qarree qoran jedhanii erga isa tolfatee booda immoo sabaaf sablammii biraa wajjinis akka isaatitti hariiroo nagaa hariiroo bulummaa tolfachuu irra jira. Karaa kana qofan nu baasee nama. Tole Butaayyoo sa'aatii dheeraa fudhattanii gaaffii deebii kanaan wajjin gochuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Amiin isinis ulfaadha.